Two Entertainment. Har'a dirqama na waliin ciisti. Silas haati hattuun ilmoo namantu jedhu mitiire. Ana waa'ee urjii baay'oo na dhiba. Ati maaliifi rakkoo narraa qabdaayi? Kana booda dhimma keessan itti fixadha. Maal akkasii godhaa? Moo ishee waliin waan eegaltan qabdu? Silas haati hattuun ilmoo namantu jedhu mitiire. Ati hattuudha na jechuu kee jireem? Ani eenyudha? Kennaa. Urjii koo. Maaliif turte seeqaan ture? Akkan ture beeka na hubata jedheen malee. Tole maal natti murteesse dhaga'uudhaaf baay'een jarjara. Urjii koo yeroon si waliin haasa'u hunda hundi asi jaallachuu irraa kan ka'e qaamaa fi qalbii kiyya mara ta'attee akka galaana jaalalaatti irra dhangalaata. Sin jaalladha jettee garaa koo na raasaa si dhabuu hin fedhu yoo jettu afaan laafaa garaatu na roorrata. Hambaasni amma waan natti murteesse natti miti nan deema. Waggaa lamaa fi sanaa oliif wal jaallannee wajjin hin turre har'a garuu wajjin ciisu. Kenna kanatti baalammattee fiddee gabaan battee fiddee jedhan. Kun immoo maal jechuudha? Waan ati afaan keessa qaqqabachaa turte hubadheera. Kanan dura gaafa akkasii nan gaafatis hin jedheen ture. Har'a dirqama na waliin ciisa. Dirqama jettee.